Kanaan dura walumaan maal laalle jechuun hafuurri qulqulluun waaqa jiraataa akka ta'e, uumaa akka ta'e. Ameen. Akkuma abbaan waaqa ta'e, akkuma ilmi waaqa ta'e, hafuurri qulqulluun immoo waaqa jiraataa, waaqa waaqota waliin qixxee ta'e, sanaan waaqa tokko jennee kan amannu akka ta'e waliin laalle. Kan qofa taatiin hafuurri qulqulluun namummaa akka inni qabu, akka isaatti dhaga'amu, akka dubbatu, akka gammadu, akka gaddu, akka yaadu waliin laalle. Maqaa waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Torbaan dabre immoo hafuurri qulqulluun bara moofasu keessatti qulqulloota gidduutti maal hojjechaa ture waan jedhu waliin laalle. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'uuti. Har'a immoo waan guddaa waliin laalla. Wanti har'a waliin laallu hafuurri qulqulluun, hojjaan hafuura qulqulluu jireenya fi tajaajila Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti waan jedhu gubbaatti waliin laalla. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'uuti. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa nami jidduu galee seena kenna jijjiire, du'a kenna jireenyatti kan jijjiire, dukkana kenna ifatti kan jijjiire, badi kenna jireenya barbaadu kan jijjiire, nuuf Waaqayyo abbaa walitti kan araarse eenyudha? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaan waaqaa barbaadaan kan eebbifamaa ta'u. Sagalee Waaqayyo keessatti kun akkasidha. Waaqayyo abbaa eenyulleen argee beeku jedha. Ameen ameen. Akkasidha jechuun duuba inni ilmi isaa mataa isaa waaqa akka ta'e Waaqayyo kana nuudii የሰይ ራሱ አምላክ የሆነው ሃሌሉያ እርሱ ገለጠልን ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከረቱ ብሎ ሴናከን ጅጅሬ Waaqayyo አባ ከስለቤታ ቀልቢ ኩማተማ ጭንጫ ኩማተማ ኢስብር ኢየሱስ ደንደኔ ጎፍታን ኩኒን ኢጋሳቲን ሆጀፈኖቲን Waaqayyo አባ ወጂን ሀሪሮ ከርገኑ ነጋ ከርገኑ ተቆከታኑ ijoollee ilmi waaqa gabbu'ee haleluya nummo ijoollee nama kan taane ijoollee Waaqayyo nutoche maqaan waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Yoo waan kana qophaa'u Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa abbaa qofa waliin ooluun taatiin Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa hafuura qulqulluu akka beeknu hafuurri qulqulluun akka inni alarraati fagoorraati lolaatu deemarraati haleluya isaan dursee deemarraati kunoo barii dhufee haleluya hojjaa fannoo Yesuus irraa kan ka'e dhiiga Yesuus irraa kan ka'e hafuurri qulqulluun nu keessa jiraatee nu keessa boqotee har'aan jalqabee isani mana hafuura Waaqayyooti jedhamni maqaan waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma kanaan dura waliin laalle the most misunderstood person of the Trinity jennee ilaalle kan beektaa namooti ilaalcha gahaan qabneef wallaaluun qabaniif irduu qabaniif eenyu jennee Gooftaa Yesuus Kiristoos miti Waaqayyo abbaa miti. Yoo dubbiin gara hafuura qulqulluu dhufu namichi hundinuu miidhaan qaba. Waaqayyo garuu ayyaan sun cabsee haleluya nu eebbisuu fi gara mantan eebbataan nu mul'achuu fi waan hafuura qulqulluu nu barsiisuu jira. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ammaan tana hafuurri qulqulluu isaa toche waan beekuuf haleluya nulilleen immoo karaan nu hafuura qulqulluu ittiin guutamuu dandeenyu, karaan nu hafuura qulqulluu ittiin argachuu dandeenyu, karaan hafuura qulqulluu nu keessatti waan guddaa tochuu danda'u yoo nu Gooftaa Yesuus Kiristoos himattanne. Ameen. 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 Ani bara jireenya tajaajilaa fi waldaa keessatti nama odoo Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhandhamin hafuura qulqulluu guutamu argee beeku. Ameen. Ameen. Nama hafuura qulqulluu Gooftaa Yesuus Kiristoos hin jaalanne hafuura qulqulluu guutame argee beeku. Yoo hafuura qulqulluu Gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti maxxantu. Haleluya. Akka saqqii mudhii maxxanu haleluya ani ofitti san dhiyeessaa kan jedhe yoo Gooftaan kunin afaan kan kee eenyummaa kan kee keessi kan kee guutu yoo Yesuus Kiristoos keessa gabbatu hafuurri qulqullummaa hojjaa isaa jalqaba maqaan waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessatti hafuura qulqulluu malee eenyulleen Yesuus Kiristoos inni Gooftaadha jechuun hin danda'u sagalee Waaqayyoo. Ameen ameen. Gooftaan kun gaa Gooftaa eebba Gooftaa jiddu galeessa Gooftaa araara Waaqayyo abbaa fi hafuura qulqulluu waliin nu fide maqaa waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Kanarraa akka ka'e Gooftaan akka namooti waa'ee hafuura qulqulluu
isinitti hima yoon adeemu isiniif wayya yoon adeemu isiniif wayya yoon adeemu baadhe inni isiniif dubbatu gara keessanii hin dhufuu jedha. Ameen ameen. Hafuurri qulqulluun kan of dhufee fi waan gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu lamaan gidduu hojjaa fannoo gargar fannoo dhiphin fannoon dhiiga isaatiin dabsatee mirga abbaa waan ta'eef eenyuun nu gadhiifame hafuurri qulqulluu nuuf gadhiifame. Otoo silaa fannoon jiraachuu baatte otoo silaa gatiin jiraachuu baatte otoo gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee otoo jiruu duwwaa of tochuu baate anaaf isani hafuura qulqulluu akkanaa jiraattotaa nu tolche kana silaa hin argannu ture. Bartooti garuu waan kan beekuu hin dandeenye gooftaan ani hin deemne yeroo gabaabaa ani hin deemne baay'ee gaddanii jedha kun baay'ee gaddanii inni waan hafuura qulqulluu dubbata warri isaan warraaf hin galu. Fura tokko jedha paastar gooftaan guyyaa ayyaana sun sagalee isaa ol fudhatee guddisee dubbatee jedha namni dheebotee jiraate dhufee eenyurraa dhuguuti narraatii haa dhuguuti isa keessaa burqaa jiraatattu maal ta'a burqaa jalaa sagalee waaqayyoo. Gooftaan jedha sagalee sun gubbaatti fura sun gubbaatti waan hafuura qulqulluu haleluuyaa qulqullootii isatti dhugeeffatan dursee wargarsiisa ture. Akkuma the most ignored person of the Trinity jenne baruma maantana gooftaa Yesuus Kiristoos warwariin oolee warwariin bulee waggaa sadii guutuu wal barsiisee warrillee waan hafuura qulqulluu akkasanitti hubachuu hin dandeenye. Hafuura qulqulluun jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti waan guddaa hojjete maqaa waaqaa bara baraan kan eebbifame ta'uuti. Haleluuyaa. Akkuma nu beeknu jalqabuun odoo gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhalatin waggaa 1000 durattiyyuu raajotii waaqayyoo haleluuyaa qarqaarsa hafuura waaqayyootiin eenyu arguu jalqabanii tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos haleluuyaa. Ilmi nuu kennameera haleluuyaa. Kan dubartiin deessi maqaan isaa Amaanu'eel jedhamee hiyyaamamaa kan jedha kunoo Isaayyaas keessatti osoo barii hin ga'iin waaqayyoo seenaa hojjete maqaan isaa barbaraan kan eebbifamaa ta'uuti. Hafuurri qulqulluu gooftaa Yesuus Kiristoos otoo dhufin dursee waan tajaajilisaa dubbachaa ture. Isaayyaas 42 gubbaa eegileemtan waan baay'ee namatti tolu jira. Waaqayyoo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani oroon qabu inni an fuudhe inni ani jaaladhu isa kana an hafuura koo isaaf kenneera jedha sagalee waaqayyoo. Yoo osoo gooftaan hin dhalatin duratti ilmi an jaaladhu garbichi an jaaladhu kan hin fuudhe haleluuyaa kan waaqayyo jaalate kan waaqayyo ittiin fayyadamu kan waaqayyo ittiin hojjetu yeroo hundumaa waaqayyo waan tocha hafuura isaa irratti dhangalaasa maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Hojjaman waaqayyoonni hafuura waan ta'eef waaqayyoonni dhugaa waan ta'eef tajaajilman waaqayyoo hafuura waaqayyoo malee hojjechuu hin danda'an maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus. Dhalachuu isaa dursanii maal ilaalanii hafuura qulqulluun himame maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaanni dhalachuuf deemu Maariyaam akka nuti iftu beeku inni battee miti Maariyaam awwaan kan hin beeku kun akkamiin narrattaa yeroo siin jettu haleluuyaa maalti sirratti bu'aa hafuurri waaqayyoo sirra bu'aa hafuurri waaqayyoo si wajjin jira hafuurri waaqayyoo sirra si galbooba achirraati kan kaatee yaada waaqayyoo fudhanii baaftaa jedha maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yoosef yeroo inni taa'ee otoo dhiphachuu jiru oolchuun waaqayyoo gara isa gooftaan gara isa dhufee maleekaa isaa ergee maaliin jedhe Yoosef rakkatiin maaliin kadhimaan kan kee maaliin ulfooftee hafuura qulqulluun ulfooftee jedha. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos kun jalqaba eenyummaa isaa irratti jalqabe hafuuraan jalqabe maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa Yesuus. Fo'amuu gooftaa Yesuus Kiristoos eegii dhalate jalqabe immoo tajaajilaa fi guyyaan inni itti fo'ame guyyaa hafuurri waaqayyoo isarraa akka gugee buufate maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen.
afurri waaqayyo kun hin dhala afurri waaqayyo kun dhala waan fakkaatu hunduma keessa eenyutu jira uumama waan fakkaatu hunduma keessa eenyutu jira afura waaqayyotu jira sagalee waaqayyo sammaala dhalatanii artanii afura fi bishaan irraati dhalatanii lammaffaa dhalatanii jiru sagalee waaqayyo fura dhalachuun jiru haleluuyaa duwwarraati namummaatti kan fidu haleluuyaa eenyu afura waaqayyooti maqaa waaqa barbaadan kan eebbifamaa ta'u guyyaa namooti hedduun ba'amanii Yohaannis hin cuubaman sagalee waaqayyo keessatti Luqaas 3:21 haga 23 eegalatan yeroo namoonni hundinuu cuubamanitti Yesuus inni hin cuubame utuu inni kadhachuutti jiru waaqni banamee jedhe hafuurri qulqulluun bifa gogeetiin mul'atee irra bu'e sagaleenis waaqarraa dubbate ati ilma koo isa jaallatamaadha gammachuu koos sitti raawwata jedhee jedha maqaa waaqa barbaadan kan eebbifamaa ta'u guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos tokko jedhee cuubame samiin gubbaa baname haleluuyaa ameen 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 hafuurri waaqayyoo fakkeenyaa gugeetiin irra buufatee jedha irra bu'ee jedha remain on himedha maqaa waaqa barbaadan kan eebbifamaa ta'u guyyaa sunirraatti jalqabee tajaajiluu jalqabee jedha sagalee waaqayyoo keessa gabbuutanii eegalatan waggaan isaa waggaa charraatti jalqabee tajaajiluu jalqabee jedha hafuurri waaqayyoo kun eenyuuf nan fo'a hojjaa mana isaatii fi nan fo'a garbooti waaqayyoo duwwaa kadhachuu jiranu haleluuyaa garbooti maaliif fo'a hojja kiyyaa fi naa fo'a jedha gooftaan guyyaa kana hin fo'ame tokko jedhee tajaajila dinqii tokko jedhee tajaajila eebbaa jalqabe guyyaa maxaafa Isaayyaasitti kennan kunoo har'a haleluuyaa dhugaan kunini asirratti raawwataa jedha awantii isaaf himame jireenya isaatti jalqabe hafuurri waaqayyoon jira gooftaan na dibeera gooftaan na yaameera warra gadadamoo fi gammachuu labsuu akka danda'u wangeela labsuu akka danda'u warra hidhaman hidha jalaa baasuu akka danda'u jedhee Isaayyaas 61 gubbaatti kan himame gooftaan tokko jedhee jiraachuu jalqabe maaliif argamuu hafuura qulqulluun maqaa waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u hafuura qulqulluu gooftaan Yesuus Kiristoos tajaajila dinqii tajaajila humnaa haleluuyaa seexanii yoo sargu dhufee kanis jalatti jilbeeffatu osoo gooftaan waan tokkollee hin dubbatin oolu balleessuuf dhuftee ka jecha iyyee ba'u akka isa fulaan akka malee natti tolu yoo tajaajila hafuura qulqulluu gooftaa Yesuus Kiristoosiif tolche qabaatu hojjaa ergamoota 10:38 gubbaa sagalee waaqayyo akkasidha waaqayyo Yesuus nama Naazreeti kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute inni naanna'ee hojja gaarii akka hojjete seexaan kan cunqurfaman akka fayyise waaqayyo isa wajjin akka turessi beekamaadha jedhe haleluuyaa hafuurri waaqayyo gooftaa kan maaliin guute hafuura fi humnaan guute tajaajila dinqii tajaajila ulfinaa tajaajila haleluuyaa mootummaan waaqayyo akka isin dhiyaatte himu tajaajila ture maalirra akka ka'e argamu hafuura qulqulluu irratti akka ka'e ameen 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 haleluuyaa qalbeeffadha gooftaan tokko dhufee duratti hafuurri qulqulluun dursee haleluuyaa garboota isaatti waan ta'u hima ture guyyaan ni dhalatu waaqayyo haleluuyaa maleekan haleluuyaa hafuurri qulqulluun akka dhalummaa isaa keessatti hojja guddaa hojjete hima ture guyyaan ni cuubame hafuurri qulqulluun hojjaa mootummaa waaqayyoo fi isa boo'ee haleluuyaa kan kufurun tatiin bara maantan sadaan ni tajaajilu kan humnaan akka ni tajaajilu dinqiin akka ni tajaajilu gaarii tochaa maree jedha maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti haleluuyaa hafuurri qulqulluun hafuura yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphate yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos kophaa galgala 40 fi guyyaa 40 seexanaan qorame suni eenyutti is wajjin ture hafuura humna hafuura qulqulluun guutame Yordaanosiitii gara maantan iddoo laalattoo sun deemee jedha yoon deebi'ullee maaliin guutamee deemee hafuura qulqulluun guutamee deemee jedha maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti kan is wajjin ture hafuura qulqulluu ture kanis jajjabeesse hafuura qulqulluu ture maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos
gara fannoo deeme. Guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'e. Fannoo sun gubbaatti du'aasaa jireenyatti kan jijjiire hafuura qulqulluudha. Maqaan Waaqaa barbaadaan kan eebbifamaa ta'u. Guyyaanni gad bu'ee warra ammaantan dukkaan kee jiraniif wangeela hime kanis qarqaaree dura hafuura qulqulluuti. Maqaan Waaqaa barbaadaan kan eebbifamaa ta'u. Roomee 8:11 gubbaa talaatan hafuurri Waaqayyoo inni Yesuus warra du'an keessaa kaase isin keessaa yoo jiraate inni Kiristoos warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiruutiin dhanna keessan isa du'aa immoo in jiraachisaa jedha. Hallelujah. Inni Kiristoos Yesuus du'a keessa kaase hafuurri suniin yoo san keessa jiraate bara keessan keessatti foon keessan du'a kanaaf maaliin kennaa? Jireenya kennaa jedha. Hallelujah. Maqaan Waaqaa barbaadaan kan eebbifame haa ta'uuti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'uuti. Akka fira tokko hafuura sanaan dhaqee hafuurota warra manidha keessa jiranii fi lallabee jedha. Phexros isa duraa 3:18 galata. Hafuurri suniin du'aas kaasee Aksiyoonii deemee dukkan keessa warra jiraniif akka inni wangeelaa jireenya labsu kanis qarqaaree maali? Hafuura Waaqayyooti. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hafuurri kun hafuura gooftaa kabajee ulfinnaa isaaf kenne. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yoo iyyuu deemtanii wangeela Yohaannis 10:2-14 intalli dubbisan akkasidha. Ani waan baay'ee kan isinitti himu illee qaba. Ammaaf garuu baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessan isinin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti ni mul'isa. Dubbi koo keessaa fuudhee waan isiniif mul'isuuf inni ana ulfeessaa jedha. Inni ulfinna naaf kennaa jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hafuurri qulqulluu kun dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos gubbaatti dinqii hojjete. Addaan foon Kiristoos gubbaatti dinqii hojjete. Tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti humnaan dheerachisee dinqii hojjete. Gaargal gooftaa Yesuus Kiristoos qoraamuu isaa keessatti isa wajjin ture. Hafuurri kun waan hundumaa keessatti eenyu ulfeessa? Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfeessa. Fuula kanatti akkuma ilaallu ofirratti fuudhee hin dubbatu. Ansila waan isinitti himu baay'ee qaba. Amma isinitti himu hin danda'u. Yoo deemi isiniif jira. Yoo an deeme immoo eenyu isiniif erga? Kaaka kiyya kan ta'e kan isaan barsiisu isiniif erga. Inni narraatii fuudhee isiniif kenna. Inni ulfinna naaf kennaa jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa abbaan nuuf ta'ee michuu nuuf ta'ee hafuurri Waaqayyoo qarqaarsa nuuf ta'ee hafuurri Waaqayyoo gara maantana humna Waaqayyootiin haleluuyaa yaada Waaqayyoo hafa jireenya keessatti akka tajaajilu kan nu qarqaaru hafuura Waaqayyoo. Gooftaan yoo an deeme eenyu erga? Yoo an deeme qofa eenyu dhufa? Hafuurri dhufa jedha. Gar mirga basa ta'ee hafuura qulqulluu seena jijjiir kana nu erge. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.